raadiyoo sagalee dargaggoota Oromooti. Raadiyoon sagalee dargaggoota Oromoo karaa marsariitii gumii paarlaamaa Oromoo torbanitti al tokko afaan Oromootiin kan isiniif tamsa'udha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo. Nagaan keenya kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha qophii keenya guyyaa har'aaf qabanne isiniif dhiyaanne tokko jennee eegallee jirra. Qophiileen keenya guyyaa har'aas gaaffiif deebii miseensa caffee Oromiyaa durii obbo Garbaabaa Gaaddisaa waliin goone walaloo akkasumas sirboota adda addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophiilee keenya waliin hanga xumuraatti akkan waliin turtanis isin affeerreerra gara qophiilee keenyaatti. Jibbeni inuma wanjo harkoota gamummaa Obbo Garbaabaa mee dursa waa'ee eenyummaa keessanii dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsaa. Ani Garbaabaa Gaaddisaan jedhama. Dhaloonni koo godina Shawaa Lixaa Aanaa Calleyaati. Miseensa caffee mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan uummata naannoo sanaa tajaajilaan ture waggoota 5 yeroo filannoo mormitoonni paarlaamaa keessa turan sanatti miseensa paarlaamaa yookaan miseensa caffee Oromiyaa mormitoonni qaban keessaa anis isa tokkon ture. Sanaa boodas caffee keessa ergan tures waajjira mootummaa keessas tajaajilaan ture. Waldaa Maccaa Tuulamaa keessas illee akkasuma tajaajilaan ture. Gabaabumatti haalli koo kana fakkaata. Haa ta'u mee bakka itti filatanitti haa ta'u Oromiyaa guutuu keessatti uummata mormitoota filatan irratti rakkoon ga'aa turee fi rakkoon ga'aa jiru dursa kaastanii nu ibsuu dandeessu? Egaa walumaa galatti uummanni mormitoota filachuudhaan wanti isarra ga'aa turee fi haga ammaatti illee isarra ga'u waan jechaan ibsamu miti. Baay'ee uummanni baay'ee reebamaa, baay'ee hidhamaa, mormituu filachuu isaatiin xaa'oo hin argatu, sanyii filatamaa hin argatu. Yoo uummanni gaaffii kana gaafate namni sin filattan mormituun sin filattan siniifaa fidu jedhaniitu doorsisuu. Yoo sanuma gaaffii cimsanii gaafatan gara mana hidhaatti geessu. Waan akkasiitu uummata keenya irratti raawwachaa ture. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Buusii addaa uummanni sun galii hin qabu, galii addaa hin qabu, garuu buusii addaa itti buusu, gibira humnaa ol kaffalchiisu, yeroo oomishni faca'u yookaan sassaabamu ta'e jedhanii yaadanii uummanni akka oomisha isaa seeraan hin oomishanne irraa hidhuu yookaan abbaa hidhuu yookaan ilma hidhuu, nama oomishuu danda'u hidhuu baay'ee kan nama gaddisiisudha. Kan isaan ittiin hidhan maqaa adda bilisummaa Oromootiin hidhuudhaan, reebuu, maatii isaa waliin akka hin jiraanne gochuudhaan balaa hammana hin jedhamnetu uummata mormituu filatu irratti raawwachaa ture jechuu danda'ama. Sirriidhumatti wanti raawwachaa tures immoo kanadha. Fakkeenyaaf filannoo akka filannoo bara 2005 akka lakkoofsa Oromootti raawwate irratti jeequmsa adda addaa uummanni mormii gaafa kaasu jeequmsa adda addaa uummata irratti kaasuudhaan loltuu
waraana mootummaa Oromiyaa keessa gashuudhaan haga uummanni lubbuun isaa dhabamutti haga namni du'utti keessattuu fakkeenyaaf Wallaggaa lixaa irratti fakkeenya tu jira naannoo Mandii irratti namoota ajjeesaa turanii sana duwwaa miti Horroo Guduruu godina Horroo Guduruu keessatti hoomaa waraanaa galee haga nama ajjeesuu irra kan ga'edha haga dubartiin gudeedamuu geesse irra hanga'edha kan ammoo caffee keessatti dhimmi kun ka'ee qaamni kana qulqulleessu akka dhaabatee ilaalu gaafa godhamu gabaasni qaama bilisa ta'ellee caffeedhaaf kan mirkaneessedha kana duwwaa miti mormituu filachuu isaatiin nama hedduutu reebamee fakkeenyaaf Arsii lixaatti nama paarlaamaa mormituu bakka bu'ee dorgome Tasfaayee Adaanee nama jedhamu poolisiin guyyaadhumaan poolisiin mootummaa itti bahee rasaasaan ajjeese Gujii keessatti Boorana keessatti Hararge keessatti Wallagga keessatti Iluu keessatti Shawaa keessatti Baalee Arsii Oromiyaa maratti kan mormituu fudhate hundumtu reebbicha hidhaa fi darara akkasin jedhamnetu jechaan ibsamuu hin danda'amnetu irra gahaa ture kun waan nama qaanessaa ture ummatichi baay'ee reebbicharraan kan ka'e hidhaadhaan kan ka'e waa guddaatu sammuu isaarrallee qabeenyaa isaarrallee jireenyaa isaarrallee mootummaan Itoophiyaa waan inni uummata Oromoo irraan geessise jechaan ibsamuu hin danda'amu jechuu barbaadeen. Erga filatamtan booda dhiibbaan isinirra ga'aa ture maal fakkaata? Caffee Oromiyaa keessattis ta'e paarlaamaa federaalaa keessatti. Dhiibbaan ga'u jecha waan ibsamu miti baay'ee ulfaataadha. Fakkeenyaaf wayita walga'iin akka caffee naannoo mootummaa Oromiyaatti walga'iin kan inni raawwatu waggaa tokko keessatti yeroo lama qofadha. Uummanni immoo sana gidduutti baay'ee reebamaa baay'ee hidhamaa gaaffiidhuma uummataa deebisuudhaaf yeroo lama walga'uun sirrii miti waan jedhu yaada kaasaa turre yeroodhuma sana keessatti wanta akkasii ka'uunsaa isaan akka sirriitti fudhannee haa ta'u malee walga'ii duwwaa qofa osoo hin ta'in wanti godhamaa ture labsii fi ajandaa miseensaaf dhiyaatu seeraan ala dhiyaataa labsii haalli ajandaan itti dhiyaatu miseensa caffee Oromiyaatiif akka labsii fi dambiin jedhutti guyyaa 15 dura miseensota caffee tokko ga'uu qaba. Haa ta'u malee erga walga'iin jalqabameetii ajandaa kennuu ajandaan isaan kennan yoo xiqqaate fuula 200 500 600 yeroo ta'u jira nam tokko immoo walga'iin erga jalqabamee fuula ajandaa fuula 200 300 400 kana dubbisee bira ga'ee ilaalee rakkoosaa hubatee uummataaf ibsuu hin danda'u. Waan akkasiitiin baay'ee rakkisaa turanii faayidaalee miseensi caffee argatu namni mormituu keessa jiru faayidaa addaa miseensi caffee yookaan miseensi paarlaamaa argatu tokko mormituun argachaa hin turre durgoo irraa hir'isanii durgoo seeraa qabeessa kaffalaa fi hin turre sa'aatii mormiin raawwatu irratti illee sa'aatii xiqqaa mormituudhaaf kennuun sa'aatii dubbachuu hin danda'amne daqiiqaa 3 daqiiqaa 2 qofaa akka dubbatu taasifamee baay'ee rakkina guddaatu ture. Kanuma wajjinii wal qabatee ukkaamsaa fi reebbichaa jiru kana wajjiniin gaafa rakkannuuti maarrabiidhaan afaan hidhannee rakkoo keenya ibsaa turre haaluma sanaa wal qabatee maarrabiidhaan gaafa afaan hidhannu caffee walga'ii caffee jeeqxanii kanaaf adabamuu qabdu waan jedhuun miseensi OPDO hundu seera baafatanii
walgayii irraatii dhaabni mormituu yeroo tokkoof walgayii akka adabamu durgoos akka adabamu waan jedhan qajeelfama baafatanii qajeelfamni sun dhaabni tokko dhaaba tokko adabuudhaaf mirgaa fi deeggarsa seeraa waan hin qabaanneef wanta sana garuu nurratti raawwachuu hin dandeenye dhiibbaan nurratti gahaa ture reebbichaan nurratti gahaa ture waa salphaa miti sakuriitiin mootummaa Itoophiyaa saatii barbaadetti bakka barbaade si geessee caakkaa keessatti si reebee hamma dhiigni afaanii funyaaniin si ba'utti miseensa paarlaamaa tokko yakkas harkaaf harkatti otoo hojjetu yoo qabame irraa kan hafe akka heera biyyittiitti to'annaa jala ooluu hin qabu namni kamiyyuu isa gaafachuu hin qabu haa ta'u malee sakuriitiin mootummaa Itoophiyaa poolisiin federaalaa mootummaa Itoophiyaa akka fedha isaaniitti saatii barbaadan bilbilaa waamanii saatii barbaadan manaa fuudhanii dhaqanii baasanii bosona keessatti namoota hedduu reebuudhaan isa kaan dhiiga afaanii funyaaniin baasanii akka sareetti gadi wanni gochuudhaan dhiibbaa adda addaa gochaa turanii hojii akkan arganne miseensi caffee isaa ta'u paarlaamaa hojii kam keessattuu galee hojjechuu hojii mootummaa keessa galee hojjechuu akka hin dandeenye taasifame haga ammaattis kanumatu raawwatee jira. Kana duwwaa miti siruma yoo mootummaa faana walii galtee isaaf tajaajilte malee warra harka kennate warra mootummaatti harka kennate hojii kennanii fi uummata irratti deebisanii ijaaranii warra kaan hidhaa reebbichaa dararaa gochaa turanii haaluma kanaan yeroo dhiyoo keessatti wanta haga ammaatti miidiyaadhaan illee darbaa jirudha. Obbo Baqqalee Garbaa, obbo Olbaanaa Leellisaa, obbo Hasfaa Wangaasuu, obbo Guutuu Mul'isaa, obbo Mazgabuu, obbo Wagaayyoo, obbo Tashaalee Iddoosaa, miseensota caffee Oromiyaa isaan kun gara nama 8 miseensota paarlaamaa warra ta'an haga ammaatti mana hidhaa jiru. Anillee isaan keessaati akka carraa ta'ee mirga wabiitiin bahee otoo hin jiru biyyaa baqadheetaniin bahe. Haala kanaan egaa baay'ee reebbichaa fi dararri dhiibbaa hammana hin jedhamnetu uummata keenya irra gahaa ture. Uummanni bakka nu buufate waa'ee uummata bakka nu buufate uummata sana dubbisuu hin dandeenye. Dhayitee uummatatti dubbachuu hin dandeessu, uummata barsiisuu hin dandeessu. Sana gootee yoo argamte mana kee boombii fidanii kaaniit alaabaa adda bilisummaa Oromoo poolisiin harkatti ofiisaa baatee fideet ibsa adda bilisummaa Oromoo baasu harkatti baatee fideet poolisiin ofiisaa kiisiisaa keessaa baasee siree jala kaa'ee kunoo asii argineedhee ittiin yakkee uummata asii bachiidhee dararee reebaa jira. Waan guddaa nama saalfachiisu uummanni Oromoo gara waan godhu dhabuuti garatti baqatu dhabee gara seenuu dhabee uummata darara hamaa keessa jirudha. Wanti jiru dhiibbaan jiru kana fakkaata ture. Haa ta'u mootummaan abbaa irree Itoophiyaa mirga dimokiraasii sarbuu qofa osoo hin taane lafa Oromoo humnaan fudhatee gurgurachaa jira. Oromoo naannoo Finfinnee jiran lafa isaanii irraa buqqisee abaaboo irra oomishaa jira. Qabeenya biyyattii guutummaa guutuutti dhuunfatee jira jedhama. Kana maal jettu isin kara keessan? Kuni waanuma ifaan ifatti fuulduratti mul'atee jirudha. Qotee bulaa Oromoo akka jiruun sababa investimentiitiin sababa warshaa babal'isuu jedhu sobanii sababa warshaa abaabootiin uummata lafarraa hektaara hammi isaan beekamne irraa fuudhanii irratti ijaaraa jiru. Lafa kana nam tokko yeroo lafa isaarraa ka'u beenyaa argachuu qaba. Qotee bulaa keenya namoota keenya durguwaa wanta herreegamuu fi sana hin kennanii fi beenyaan kennamuu fi qabu namni itti kennu hin jiru. Keessattuu uummanni naannoo Finfinnee faana wal qabatee jiru lafa mana ijaarsaa wajjinii wal qabatee lafa warshaa abaaboo kana wajjinii wal qabatee uummanni lafarraa ka'u kaboota gurguruu fi akaayii gateettii itti baatee magaala keessa akaayii nagadaa jira, boqqolloo nagadaa jira.
Kun egaa lafa isaarraa buqqa'ee otoo lafa qabu beenyaan argannee balaa guddaa keessa jira. Kana duwwaa miti sababa kana wajjin wal qabsiise uummanni daraaraa warshaa Abaaboo kana keessaati xuraa'aan bahu uummata keenya irratti balaa guddaa fidaa jira. Fakkeenyaaf laga Awaash wajjin wal qabsiisee laga Moojoo wajjin wal qabsiisee miidiyaaleen addunyaa kan akka Aljeeziraa kan akka VOA dhimma kana irratti baay'ee gabaasa guddaa gochaa turanii uummata naannoo sana jiraatu haa turu loon inni qabu gogaan irraa qunca'ee loon harkatti dhumtee ra'oonni hundi harkatti dhumtee bineensota manaa qofa miti namootumti mataan isaanii warri maatiin shanjaa jalaa du'e jira. Namoonni dhukkubsatanii akka dhukkuba garaachaa akka dhukkuba gogaa qaama isaanii irratti ba'ee rakkoo hamtuu keessattuu uummata naannoo Aqaaqii Moojoo Zuwaay kana wajjin wal qabatee balaa guddaa jira. Haala kanaan uummanni keenyi lafarraa buqqa'ee jira. Sana duwwaa miti yeroo ammaa kana immoo OPDO'n fi Tigireen walii galanii kan isaan karoora baafatan lafa Oromoo ofii isaanii kaadiree isaaniif nama tokkoof maqaa sareetiin maqaa tulluu maqaa dhagaatiin galmaa'uudhaan lafa seeraan alaan lafa iddoo 50 iddoo 20 iddoo 30 fuudhanii yeroo isaan itti mana fooqii ijaarrachaa jirantu jira. Qotee bulaan keenyii fi sabni keenyi immoo magaala keessaa jiraachuutti hin jiru lafarraa buqqa'aatti jira. Biyyaa baqachaatti jira. Beekaan biyyaa hidhamuuf biyyaa baqataa jira. Haalli biyyittii keessa jiru waan nama gaddisiisu waan nama naasisudha. Kana fakkaata wanti qabeenya Oromiyaa wajjin wal qabatee jiru. Jibbeen inuma wanjo harkoota gamummaa Egaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo gaaffiif deebi'ee nuun miseensa caffee Oromiyaa durii obbo Garbaabaa Gaaddisaa waliin goone kutaa tokkoffaan kana fakkaata. Kutaa lammaffaa sagantaatti aanutti qabannee isiniif dhiyaanna. Qophiilee keenya biroo waliin turtii gaarii. Say
seenaa qabsoo biyyoota hedduu keessatti kaayyoo saba cunqurfamee galmaan ga'uuf dargaggoon shoora olaanaa akka taphatu eenyu jalaa dhokataa miti. Haaluma kanaan dhaamsa dargaggoof qabu bifa walaloon qabannee isiniif dhiyaanneerra. Walaloo kanas kan qabatee isiniif dhiyaate Waaqoo Booruuti. Haalaan akka caqastan isin afeera. Qophii keenya waliin turtii gaarii. Utuun karaa deemuu maanguddootti gore itti siqee taa'ee dubbii bara durii kan jabanaa qore booka dhaabbatanii kan durii dubbatu maanguddoon aaranii dargaggoo tuffatu gidduuttis gungumaa madaa kululfatu utuuman ilaaluu yaadaan dhukkubsatu wiirtuun lafee dugdaa kan cimee dhaabbatu silaa dargaggeessaa seenaa kan yaadatu kan seenaaf qabsaa'ee lubbuu galaafatu dafqa xuruurfatee dhiiga lolaafatu gaddaanatti manii dubbii qolaaf dachaa dhiiga dhangalaate kan gootaa yaadachaa eenyummaa koo baruuf meeqa na gaafachaa ergamaa yoon ta'e addaan na baafachaa yeroo alagaan dhufee albuuda ammaaru addaan nu facaasee keenyaan wal gurguru keenya garaan duwwaa inni kan yoo daaru garaan dargaggeessaa kanamaaf hinaaru jechuun wal gaafachaa umurii isaanii taaru ejjennoodhaan kan isaa nurratti dubbisee seenaaf aadaa keenya hundeedhaan buqqisee beekaa kaballaadhaaf xiitichaan luqqisee naan jedhan maanguddoon kan haariin luqqisee ifatti hin baatanii maaliif taatu garba maaliif hacuucamtu bara dhufaa darbaa hundumtuu ifatee mirga keessan sarba kirnii wal gargaartee hiitee qabdi arba yoo isin warraaqne rakkoon saba keenyaa akkamitti darba gidduutti isaanii imimaan calalee baratu na godhe cabsee dhiira dhale utuu barri keessan kootti galagalee mashar godheen qalaa isanatti gale quqqaa garaa isaanii imimmaan lolaasaa gurmuun wal ijaaraa dargaggoo kakaasaa isintu tokkummaan lolee gumaa baasa isa dubbii laatu guuttachuuf garaasaa haftee soorii geellaa of keessaa rarraasaa kanatti manii hadhaa keessa isaanii dhiibanii malaasaa ijaan ilaaltanii garaatti hin nyaatinaa abduu duwwaa ta'aa garaatti hin baatinaa ayyaana Oromoodhaa isin faana jira diinan sodaatinaa seenaa dagattanii yoo laadhattan harka waaqarratti cubbuu lafarratti yakka akkasinitti ta'u ofirratti beekaa jechuun na qoqqobuun na hari'an bakkaa erga guyyaa sanaa of tuffiidhaaf qaaniit hedduu na mo'ate hiikni jiraachuu koof hiikni jireenya koo na jalaa dhokate dargaggoo hiriyaa koo maamila naaf taataa dursan si gaafadha sittan iccitii koo seenaa galaafadha yoon du'e ni duutaa siinan boraafadha garuu yoo na gante siinan imimmaan koo boo'ee lolaafadha ilmoon leencaa leenci maal sodaata jagni ija biddaa saafaa keessa kaata du'aaf raqa miti fayyaa qabee nyaata sanyii isaatti boonee bilisaan jiraata kan du'an sodaatne qabsoorraa hin deebine sanyii warra gootaa nutis kan abdannu biyyaaf kan dhaabbatu qabna dargaggoota kan garaatti baannee hawwiidhaan kajeellu kottaa dargaggoota qabsootti haa qajeellu lollee injifachuuf galtuu haa leellu kana gochuu baannaan baraan nuun qajeelu keessummaa ol galuuf gola nu gaafatu isa lafee nyaatee dhiiga lolaafatu keenyaaf maree taa'ee karoora baafatu
nama boriif ta'u goota galaafatu nu gogiirra dhaabee ofii lolaafatu dargaggoon balleessuuf yoomuu hin qaanfatu. Gurmuun yoo wal taane hadhaa malaafanna dubbii dhoksaan qabnee galtuu galaafanna ormaaf mana dhiifnee maaf keessaa baqanna maaf addaan fagaachuuf karoora baafannaa. Godinaan wal qoonnee lagaan addol baasu icciitii hiriyyaa alagaatti tasaasu nama boriif ta'u arrabaan kolaasu hameedhaan wal nyaannee maqaa wal qoraasu jabaan dargaggoodha kan kana hundeedhaan nu keessaa calaasu. Seenaa abbaa keenyaa kan kaleessa darbe qofa hin dubbannu har'a yeroon keenya ta'uu haa hubannu waan kaleessa darbeef teenyee hidhiin xuuxnu Oromoof qabsaa'uuf eeyyaman gaafannu ofii keenyaa teenyee bilisummaa Oromoo eenyumarraan eegnu. Walaa gurmeessinu qabsoof haa hiriirru qooda wal cicciruu toofta haa jijjiirru qooda wal xureessuu waliin haa hiriirru bilisummaa ofii diinarraa argachuun eessumayyuu hin jiru. Ya fagula fa badi ajol shika tamfi gani da kamne ya gade nama badi gadem tu nama badi ajol shika tan sababin ku kamne birbirse kunci sani ajol shika hargisa kunce ta alaguma yumin lefiran ta Allah tere fila fayajol shika sama baristi male hinultu dubbi rabbi ajol shika takabu bulti male Egaan dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee dargaggoota Oromoo qophii keenya guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Yaadaaf deeggarsi keessan hedduu nu jabeessa. Qeeqa yookiin yaada yoo qabaattan nuuf qoodaa isiniin jenna. Iimeelli keenya voice.ong@gmail.com jechuun nuuf katabaa. Sagantaa keenya yeroo biroon hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura.
Say, so we are like a do, but don't if I get it is not like a